Maqaa Waaqayyo kan abbaatti kalimaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkoon sagantaa keenya jalqabneerra. Jaalala Waaqayyo ta'ee torban darbees nagaatti eegamnee har'a kun akka kanatti wal arguu dandeenyeerra. Sagantaa keenya torbee roobii sa'aatii kana jalqabna hamma jalqabnee jirra. Waaqeffannaa hin kadhannaa sagalee Waaqayyo nutti dubbatu moolee wajjiniin hin dhageenya. Moloonni galaa jirtan Waaqayyo sinaa eebbisu. Videoon kun immoo hiriyoota keessan bira namoota bira akka ga'uuf wangeelli kun akka bira ga'uuf immoo share godhaa. Amma faarfannaa qopheeffannee dhufne qabna. Mucaan kun lammaffaan faarfannaa nu qopheesseera. Faarfannaa kanaan erga Waaqayyoon waaqeffannee booddee arrama Waaqayyo maal nuun jedha, maal nutti dubbata, maal nu barsiisuu barbaada Waaqayyo isa wajjiniin dhageenya. Waaqayyoon faarfannaa kanaan waaqeffannu. تسير كوفيدين نفو كراه الروح ككاهني كان قوتي دبلي إملي كراه قوتو أكابلي كراكو سدرا سنرا سيكو فموسي سا ورقفتو سكتي جبسان سيفن بكسان إيسا في لدما فنقفا كان كيرامتي قال النكو سيف جدنا لكي موتيفينا غلطومي سيفيدن سبتي دلوتا سيفيدن Jesus abdi dalota singe to kono wanda kisakna dibu sitamana devayu kotu ulfenni kana chalo ndiru kankan wanara miti konfo fayina narakese isawa ekoti chafame Jesus ko erkan kan kete para ko tarefame amen adina jalat behera legaju asana tera bila fi makala sana ke sajilcha hallelujah adina jalat behera amen legaju asana tera hallelujah fi makala sana ke sajilcha sana ke sajilcha sana ke sajilcha Sasi ke sajiru chala Moera mana ketan galera Moera Ulfatu Jesus kona fatu Ulfatu Udatu senetina Udatu gofta kuarsako Amen, amen. Narabulena natafe mararike Amen. amalena kene mayanike Isho Jesus. Sigara nanjate ibsagarara Amen. balbalana tijufame balkenara ani mutake bichu dabka kera bergame lubu kenari pate danne kenara me yo kamisi fajete ke kanam basugati Amen, amen, amen. bekantu fatu gana takoti kiti Jesus ko abba ya kengaba Jesus ko. Jesus ko bisi Hallelujah. tabisi ranke de chagarasi Jesus mi akin kabakan ke da chagaras. si tarifate na base manabake ikabodi to furke rasuke Posiya bachi se jagabana iddo ulfinne ke gute shakaina Shakaina. iji kona baname Eye. kona shena ragate mirga kena ke sata iddo natti jijirte
gooftaa ulfaadhu. Chaaphatanaatti tolle kan irratti cafame duubu gamee badeera narra. cinqarame Yesuus ko abba yaa kenkaba galatamaa fannaba Yesuus ko galata bisi kan kee jecha garasi siifide koo qabeeda kono singitu Yesuus abdii dhaloota. singitu Yesuus abdii dhaloota. Yesuus abdii dhaloota. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Galanni Yesuus Kristos ilma Waaqayyoof haa ta'u. Obboleessa keenya yaadasaa shirii Waaqayyo si haa eebbisu lafa jirtutti guddadhu ammayyuu faarfannaa isaan Waaqayyoon waaqeffannee mee warri Yesuus isinitti tole Yesuusitti gammaddan Yesuus kun ifa keessan ta'e jireenya keessan ta'e waan hundumaa keessan ta'e yeroo kana mee galateeffannee sagalee Waaqayyoo wajjiniin barannaa galateeffadhaame gooftaa ulfina nuu ta'e kan gooftaa surraa nuu ta'e kan gooftaa miidhagina bareedina nuuf ta'e kan hallelujah gooftaa gooftotaa mootii moototaa waaqa waaqotaa isa hundumaan olii isa hundumaa gararraa isa hundumaa taatee al tokkicha iddoo hundumaa jirtu si galateeffanna yeroo kana karaa ilma kee Yesuus Kristos galanni siif haa ta'u dukkana keenya tife du'a keenya tafe jireenyatti siin dhufne si eebbifna gooftaa waa'ee ofii kee nutti mul'ifteef waa'ee ofii kee nu barsiifteef ilma kee waan nu laatteef yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u faarfannaa amma faarfanne kanaaf ulfaadhu isa nu keessa jirtu situ caala isa nu wajjin jirtu situ caala isa naannoo keenya naannee yaadu caala xirqanu caala bokkisu caala kan nu wajjin jirtu Waaqayyo situ caala ani immoo amma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjinan jira jetteetta galanni siif haa ta'u Yesuus si wajjin jira obboleessa ko Yesuus si wajjin jira obboleettii ko Yesuus na wajjin jira obboloota ko jira Yesuus ni wajjin kun abdii isaati amma dhuma baraatti guyyaa hundumaa inni jira yeroo fayyinaas yeroo dhukkufannus yeroo argannus yeroo dhabnus yeroo nutti badus yeroo nutti tolus inni jira yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u amma moosin kadhaa guyyaa irraa sagalee nuuf qabdu nutti dubbadhu sammuu koon yaadi afaan koon dubbadhu natti fayyadami nama kana waa hubachiisi karaa YouTube kana karaa page kana karaa FB kana namoota dubbii kee dhaggeeffata kana ti eebbisi jalqabnee hamma xumurrutti nu wajjin ta'e wanti iddoo kanatti ta'u hunduun ulfinni isaa kan kee haa ta'u nuu kadhatame ammas maqaa Yesuusiin ameen. Ammas irra deebi'een obboleessa koo yaadasaa Waaqayyoo si haa eebbisu jechuun jaalladha. Mata duree tokko irratti sagalee Waaqayyoo walii wajjin barachaa jirra. Nama maaltu kuffisa waa'ee kufaatii irratti dubbachaa jirra. Namni warri jalqabaa maaliin kufan torban darbee kan nuyi ilaalle wanta tokkotu jira isanis yaadachiisa. Firoota koo macaafni qulqulluun kun barumsa keenyaaf caafame akka irraa barannuuf naaf kalchaa gidduutti neertoorkiitu citee nu rakkisaa jira. Egaa yeroo nu biraa gana ta'uu beekamaadha wanta ta'eef waa'ee kufaatii irratti dubbachaa jira. Macaafni qulqulluun kun barumsa keenyaaf caafame akka irraa barannuuf kanaaf mee gara macaafa keenyaatti deebinu. Bara kana waan ani isin gorsu waan ani isinitti dubbadhu tokko macaafa qulqulluu dubbifachuutti deebinu mee. Arras macaafni qulqulluu keenya irra dhaabannee kufaatiin attamitti dhufe isa jedhu waliin ilaalla. Kufaatiin attamitti dhufe. Isa jalqabaa kufaatiin aasaadhaan dhufe oduudhaan dhufe jenne torban darbe. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasee jira. Namoonni warri jalqabaa iddoo kanatti kan isaan kufan namni abboommii cabsee kufuusaa attamitti kufe namni abboommii cabsee bineensi bakkee Waaqayyo gooftaan uume hundumaa keessaa bofni caalaaxxee ture. Innis dubartittiidhaan dhuguma Waaqayyo ija mukeetii iddoo dhaabbaa kana jiran hundumaarraa hin nyaatinaa isiniin jedhe. Dubartittiin immoo bofichaan nuyi ija mukeetii iddoo dhaabbaa kana jiran nyaachuu hin dandeenya garuu muka iddoo dhaabbaa sana walakkaa jiru duwwaa Waaqayyo ija isaarraa hin nyaatinaa isatti hin bu'inaa kanaa achiin duutu jedheeraa jette. Bofichi immoo deebisee dubartittiidhaan hin duutanii
isan muji mukicharraa yoo nyaattan iji keessan akka banamu hamaaf gaarii beekuudhaanis akka waaqayyo akka taatan waaqayyoon beekaa jedhe. Dubartittiinis iji mukichaa nyaataaf gaarii ta'uusaa ija namaatti kan tolu ogeessa nama gochuudhaaf gomjaajisaa ta'uusaa argitee ija isaa irraa kutattee nyaattee abbaa manaa ishee isa ishee wajjin tureefis immoo laattee innis hin nyaatee yommus lamaanuu isaanii iji isaaniin banamee qullaa ta'uu isaaniin beekanii kanarratti isaan baala arbuu walitti luqqisanii marxoo isaanii hojjechiifatan. Namni warri jalqabaa warri oriijinaal ta'anii waa gara garaan kan hin tuttuqamne jalqaba maaliin kufan jennee namoonni warri jalqabaa haasaadhaan kufan. Bofni bineensi waaqayyo uume keessa haxxee turedhe. Kanaaf attamitti dhufee iddootii isaan kaase torban darbee isa kanaa bal'inaan dubbadheera. Peejii koorras yuutuubii irras galtanii argachuu dandeessu. Haasaadhaan arras namni jireenya hafuuraa isaarraa maaliin kufa? Haasaadhaan kufa, oduudhaan kufa, qoosaadhaan kufa. Namni kanaan gara wanta ulfina waaqayyoof hin taanetti wal geessa. Haasaadhaan, qoosaadhaan, taphantaaneen, oduudhaan namni gara wanta ulfina waaqayyoof hin taanetti wal geessaa oola. Kanaaf haasaan, qoosuun, taphachuun gaariidha. Garuu qoosaan nun qoosnu kun, taphanuun taphannu kun, oduun nun odeessinu kun garamitti nu geessaa jira jennee yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Lammaffaa namoonni warri jalqabaa maaliin kufan? Arraa waan waaqayyo na barsiise kanan gabaabsee dubbachuu yaada. Isa jalqabaa oduudhaan inni haasaadhaan. Lammaffaa ilaaluudhaan, arguudhaan kufan. Seera uumamaa boqonnaa 3 iddoo nama 3 dubbisee lakkoofsa 4 kaaftanii immoo ilaaltan amma 6tti bofichi deebisee dubartittiidhaan hin duutanii isin ija mukichaarraa yoo nyaattan iji keessan akka banamu hamaaf gaarii beekuudhaanis akka waaqayyo akka taatan waaqayyoon beekaa jedhen. Hin duutanii ija mukichaarraa yoo nyaattan immoo hamaaf gaarii bartu akkasin taatan waan beekuufiti waaqayyo ija mukaa kanarraa hin nyaatinaa isiniin jedhe. Yeroo kana maal goote dubartittiin? Iji mukichaa nyaataaf gaarii ta'uusaa ija namaatti kan tolu ogeessa nama gochuudhaafis gomjaasisaa ta'uusaa argite. Namni maaliin kufe egaa lammaffaa arguudhaan iji mukichaa nyaataaf gaarii ta'uusaa ija namaatti kan tolu ogeessa nama gochuudhaaf gomjaasisaa ta'uusaa argite. Lammaffaa namni maaliin kufa? Arguudhaan kufa, ilaaluudhaan kufa. Gara kufaatiitti kan nama geessu obboloototaa tokko momaa inni yoo jettanii ilaaluudha, arguudha. Wanta nun ilaalluudha, wanta nun ilaalaa olluudha. Keessumaa dhiiroon maaliin kufu yoo jenne, dardarri maaliin kufa, qeerroon maaliin kufa yoo jenne warri gara dhiiraa ilaaluudhaan kufu, arguudhaan kufu. Shamarran immoo akka qorannoon tokko tokko dubbatutti oduudhaan kufu, haasaadhaan kufu, qoosaadhaan kufu, taphaan kufu. Dhiirroo ilaaluudhaan kufa, ijaan kufa yeroo baay'ee. Kanaaf namoonni tokko tokko kan isaan wanta qaama isaanii mul'isu kana kan isaan godhatanii deemanii fi ittiin dhiira ofitti harkisuudhaaf kufaatiin wantuma waan guddaa tokkorraa ka'u isinitti hin fakkaatin. Kufaatiin waanuma waan guddaa tokkorraa ka'u yookaan waanuma waan guddaa tokkorraa dhufu isinitti hin fakkaatin. Kufaatiin ilaaluurraan dhufa. Wanta nuyi ilaallurraa dhufa. Wanta dabarserraas waan dhugaa isiniif ba'u qaba. Addaam Hewaan egaa in ilaalte in argite mucichaa isa booddee dhattee kuttee nyaatte qullaa ta'uu isaanii baranidha. Baran jalqabaa magaalaa Finfinnee kana dhufee bara 80 neetwoorkiitu cicciteen rakkisaa jira. Baay'een ifama sin gaafadhaa gawaanan godhun qabu. Namooti obsaan na dhaggeeffachaa jirtan waaqayyo sinaa eebbisu. Barani jalqabaa magaalaa Finfinnee kana dhufee iddoo tokkotti hawwisoota agarsiifama ture. Sirba hoteela tokkotu jira naannoo Saarishiin
hawwii hoteelii kan jedhamu namoonni baay'een achi dhaqanii hawwisoo kana ilaalu sirba kana ilaalu yeroo kananii iddoo sana dhaquu barbaade sirba kana ilaalu hawwisoo kana ilaalu dhaquu barbaade qarshii moon qabu qarshiidhaan galtanii ilaaltu yeroo sana qarshii 20 jechuun birrii guddaadha qarshii moon qabu gara hawwisoo sana dhaqee ilaaluu barbaadeen riyaa tokkoon qaba mucaan beeku tokko kan walitti sinnu inni immoo waltajjii sana gaggeessa ammallee gara gooftaa deebi'ee erga gooftaatti deebi'ee booddee deeme waltajjii sana gaggeessa kiyyaa jedhama isattan hime kiyyaan jedheen hawwisoo hawwii hoteelitti gaggeeffamu dhaqeen ilaaluu barbaada qarshii moo hin qabu maallaa gootaan jedheen dhaabatee yaadee gaaddoonaan jedhe akkan gooftaatti jiru moo beeka gaaddoo si gashuu nan danda'a qarshii sii kaffaluu nan danda'a garuu hin kuftaatii dhiisii naan jedhe hin kuftaa arguudhaan kufa namni ilaaluudhaan kufa kun mucaan kun achiichi waltajjii kan geggeessu isa madrakii kan geggeessu isa garuu akkas naan jedhe ilaaluudhaan kufta yommuu ni naan jedhu nanne dhaabadheen of ilaaluutti kee ani immoo wanta dabarsan walitti mun xuruudha jiila tokkoon qaba bara 83 akka lakkoofsa biyya kanaatti yeroo wayyaaneen biyya kana gale adda bilisummaa Oromoo moo asoosaa kaasee amma warra jirrutti isaantu qabatee jira naannoo Dambidolloo kana qabatee dirree bilisoomee ture 83 tu dargiin kufiiniyyuu galan isa booddee ortodoksiin ture moo yeroo sana ortodoksiitti dabrii 52 irratti nan gaggeessaa nan lallabaa tajaajilaa beekamaadha achitti ija keessan jira nama taabota dhaabee sochoosudha duuba ayyarii iddoo jedhamu tokkooti galaa jirraa baadiyyaa keessa lallabaa turree dhufaa jirraati mucaan tokko waldaa warraa Mulongeel keessa jira Habtaamuu jedhama nutti dhufe maali eessa dhaxxaa galgalaan eessa dhaxxaa innaani seexana baasii tokkotu magaalaa kana seenee naanii san baqachaa jira nu galuu didee magaalaa yemmuu dhannu warra hawwisoo agarsiisantu warra sirbantu baandii guutuudhaan dhufanii jiru booddee maal taayoon dhaqee ilaalee jedhee dhaqeenis ilaaluun dhaqe yeroon ilaaluu dhaqu ijoolleen yeroo sana waldaa Mulongeelii Masaakaan Yesuus keessa baay'ee jajjabaatanii yeroo sirbi ho'a dhufu keessa galanii sirbuutti ka'an dannasuutti ka'an ani immoo bara biyya lafaa keessa ture daansii nan jaalladha naan sirba tokkotu dhufe sirban dur beeku sirban baay'ee durii duukaa dannasu tokkotu dhufe yeroo isaanii itti ka'an anummaa sirba sana duukaa dannasuudhaaf jedhu ibsaan bade namni tokko iyyuu nan argine maayin gara kanaatti kan nageesse yoo jettan ilaaluudha arguudha bara kana moo namni maaliin kufa gaa ilaaluudhaan kufa arguudhaan kufa bara kana moo wanti nuun ilaallu wanta baay'eetu jira kanaaf wanta ilaallu filachuun gaarii dhabboloota amma baay'ee isaa dhaquun iyyuu nun barbaachisu teknooloojiin harkatti manatti nuu fidee jira wanta ta'eef amma waan baay'ee ilaaluu dhaquun nun barbaachisu teknooloojiin wanta nun ilaallu baay'ee isaa kunoo karaa moobaayilii keenya karaa laaptooppii keenya karaa garagaraa karaa TV garagaraa nuu fidee jira nutti dhiyeessee jira obbolootota ko dargaggootaa mee waan isin gaafadha waan ilaaltan beekaa waan ilaaltan filadhaa waan ilaaltan adda baafadhaa dhoksaattis mul'inattis jireenya afuraa keessa miidhamee shaakalan taane keessa galtanii amalan taaneen qabamtanii mana waan manfasaawi asaraarii keessa kan galtan afuura hamaan kan itti gale namoota baay'eetu jira arra waan ilaalan irraan kan kee waan argan irraan kan kee jireenya afuraa isaanii kan miidhame waa baay'ee keessa kan galan waa baay'ee keessa kan seenan waa baay'ee keessa kan lixan afuura hamaan illee kan itti gale manfasaawi asaraar isa jedhu waa baay'ee keessa kan galan namoota
baay'eetu jira bara keenya kana keessa. Of kan balleessan, ofii isaanii irratti waa namaa kan godhan, nama kan ajjeesan, wanta argan irraan kan ga'e, waan godhan illee kan hin beekne, amma maatii isaanii miidhuutti illee kan ga'an, maatii isaanii illee murtoo kan fudhatan. Yeroo darbe naannoo goda keenyaatti wanta ta'e tokkoon isinitti majool waan argan irraa kan ka'e dargaggoonni siyaana dhaqee namni haadha isaa kan ije, haadha isaa bara kana yeroo keenya baay'ee isaa maal irratti dabarsinaa? waa ilaaluu irratti dabarsina miti. Manatti, lafa hojiitti, kaaffee keessatti, taaksii keessatti yeroo keenya baay'ee maal irratti dabarsina? ilaaluu irratti dabarsina. Kanaaf obboloota koo wanta ilaallu irratti of eeggan, hafilan obboleessaa obboleetii keessumaa dargaggoon ola deemtoon waan ilaalaa oollu irratti, waan argaa oollu irratti filachuun gaariidha. Filachuun gaariidha. Filachuun baay'ee barbaachisaadha. Wantin ilaalu kun ammam na fayyada? Maal na gargaara? Maalin irraa baradha jennee of gaafachuun gaariidha. Wanta ilaalaa jiru kun harka koo keessa wanta ta'uu danda'a, mana koo keessa wanta jiru danda'a, dhoksaattis mul'inattis wanta ta'uu danda'a. Ammam na gargaara? Ammam na fayyada? Ammam waa'ee naa baasa? Jireenya hafuuraa kootiifis maalan irraa argadha jennee yaaduun gaariidha. Kanaachi ituun beekin nu balleessuu danda'a. Warri akkasitti bannees jiraachuu dandeenya. Dhoksaatti wanta hin taane keessa kan gallees jiraachuu dandeenya. Tu namoonni nurratti hin beekin, tu namni nurratti hin barin, shaakala hin taane, amala hin taane keessa kan galle, keessaa ba'uu kan dadhabne jiraachuu dandeenya. Ilaaluurraan, arguurraan kan ka'e. Siniif immoo gorsan qaba. Namoota nu gargaaruu danda'an, namoota nu gargaaruu danda'an, nu godhachuu nu gorsuu danda'an wajjin waliin mari'achuun gaariidha. Waaqayyo hidhaan itti nama hiikne hin jiru. Hidhaa Waaqayyo itti nama hiikne hin jiru firoota. Kanaaf namoonni ituun beekin amala akkasii keessa galle, shaakala akkasii keessa galle, namni kan nurratti hin beekne suusii kan nutti ta'e, namoota nu gargaaruu danda'an wajjin mari'annu, dhannee akka dhannu, dhoksaa keenya wajjin haasa'u. Waaqayyo hidhaa kamittiyyuu nama hiikuu danda'a. Namni shaakala akkasii jalqabe immoo irraa ba'uu hin danda'u. Suusiidha wanta ta'eef. Suusiidha. Itti nama fiisa. Mee ilaalaa mee bara kana yoo manan dhiisattan deebitanii achuma jirtu, achumarra jirtu. Mana tokko yoo dhattan abbaan manaa, ijoolleen hundumtinuu achumarra jira. Iji isaa achumarra jira. Kanaaf warri kanaan miidhamnee jiru, karaarraa kaannee jiru, amala hin taane, shaakala hin taane keessa galtanii jirtanis qalbii keessan diddiirradhaa. Waaqayyo hidhaa kanatti isinii hiikuu danda'a. Oromoon akkas jedha, dubbiin ijaan galaa jedha. Dubbiin ijaan dhufu salphaa miti. Iji kun immoo ilaaleen quufu. Iji kun immoo ilaaleen quufu. Kufaatiin kan dhufe tokko immoo arguudhaan dhufe gaa. Ilaaluudhaan dhufe gaa. Wanta arginurraa, wanta ilaalurraa of eeggannu. Inni jalqabaa, namoonni warri jalqabaa maaliin kufan? Tokkoffaa dhaga'uudhaan, haasaadhaan, oduudhaan kufan. Lammaffaa ilaaluudhaan, arguudhaan kufan. Kanaaf wanta ilaallu, hafilannu, adda habaafannu, maalaan irraa argadhaa, maal laa buusaa jennee itti yaannu. Boloota koo Waaqayyo sinaa eebbisu. Arraa neetworkiinis xinnoo na rakkisee, bilbillis gidduu galee na rakkisee, dhiifama naaf gootu. Garuu sagalee Waaqayyoo kan amma Waaqayyo naaf kenne isinii wajjin hirmaadheera. Namoonni dhoksaatti kanatti qabamtanii jirtan arraa keessan namoota isin gargaaruu danda'an bira dhaqaa wajjiniin kadhadhaa. Itti himaa
waaqayyo nama hiikuu danda'a wanta ta'eef wanta arginurraa wanta ilaallurraa of eeggannu adaraa. salphaa fakkaata wanta dubbachaa jiru kun waan salphaa isinitti fakkaachuu danda'a. namoonni baay'een kanaan miidhamaniiru, iddoo isaanii gadhiisaniiru, gaa'illi baay'een diigameera, jireenya hafuuraa isaanii baay'een shaakalan taane keessa asitti isinitti immoo kanan hin barbaanne namoonni baay'een gurguddaadha iyyuu kan hin jennu lallaboota bebbeekamoo iyyuu kan ta'an shaakalan taane keessa kan galan jiru waan ta'eef kanarraa of eeggannu. boleessaa obboleetti ana dabalatee waan ilaallu adda baafannu, waan arginu adda baafannu. waaqayyo nu gargaaru. yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u. sagalee kee yerootti gara yerootti nutti dubbattuuf maqaan kee ulfaatu. ilaa obboleetti kanaaf obboleessa kanaaf nama dhoksaatti gooftaa waan argurraa waan ilaalurraan kan kee miidhamee jiruuf araara si kadhadha. dogadhiisee jiru, kufee jiru, karaatti keessaa ba'u dhabee araara si kadhadha. maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana araara ta'uuf. yaa waaqayyo nama kanaaf araara godhi. yaa waaqayyo nama kanaaf araara godhi. akka lubaattan si kadhadha. kan isin hiiktanii kamaadha, kan isin hiitanii dhamaadha dheera. maqaa Yesuus Kiristoosiin namni kun hiikamu. hidhaa kanarraa hiikamu. amala hin taane kanarraa hiikamu. shaakala hin taane kanarraa hiikamtu. maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin hiikaman. yaa waaqayyo amala hin taane keessa shaakala hin taane keessa dhoksaatti galanii kan jiran namni kan isaaniin beekne obboloottonni kan isaaniin beekne garuu gooftaa kufanii kan jiran sagalee dhufe kanarraan kan ka'e maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gara yaada garaa geeddarannaatti, gara qalbii diddiirrannaatti, gara na'anii yaa waaqayyo gooftaa gara keetti deebi'utti deebi'an. maqaa Yesuusiin hiikaman. maqaa Yesuusiin hiikaman. maqaa Yesuusiin hiikaman. hidhaa seexanaa kanatti, hidhaa hafuura hamaa kanatti, hidhaa karaa wanta baraa itti dhufe kanatti maqaa Yesuusiin hiikaman. maqaa Yesuusiin hiikaman. maqaa Yesuusiin hiikaman. hiikama obboloota ko, hiikama obboloottota ko. yaa waaqayyo nu warra dhaabannee jirra ofiin jennu immoo wanta ilaallu akka filan, akka adda baafannu, maalaan irraa baradha, maalaan irraa argadha akka jennuuf hubannaa nuu kenni, ogummaa nuu kenni. yaa gooftaa ijoollee keenyas waan hamaa kanarraa ati isaan eegi. sagalee nuu laatteef ulfaadhu, dubbii nuu laatteef ulfaadhu. yaa waaqayyo tajaajila kana keessatti yeroo hundumaatti nutti argami, nutti dubbadhu, yaada kee nun dhowwatiin maqaa gooftaa Yesuusiin. ameen. haaleluyyaa. waaqayyo nama gargaara, waaqayyo sin gargaara. adaraa viidiyoon kun namoota bira akka ga'uuf sheer oliif godhaa. neetworkiin xinnoo nu rakkiseera, bilbilis gidduutti galee na rakkiseera. waaqayyo sinaa eebbisu. naa kadhadhaa, isiniifan kadhadhaa. amma immoo garaa keessaniif harka keessan gara waaqayyootti fudhadhaa, eebbasaa fudhadhaa. waaqayyo si haa eebbisu, si haa eegu. waaqayyo fuula isaa siif eebbisu, sitti araaramu. waaqayyo fuula isaa gara keetti deebisu, nagaa isaa siif laatu. maqaa waaqayyo kan abbaatti, kan ilmaa, kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokkoon. ameen. eebbifamaa, eebbaaf ta'a. torbanarraa wal arginaa. ulfaadhaa.